kun yeroo kartoonitti naqee erguudha. Obboleettiin xiyyaa fi isin hordoftoonni kiyyallee asumaan ilaalan isiniin jedha. Egaa obboleen kiyya mee awwaluma kanatti jechuudha laayikii tuqaa hin irraanfattan jedheeti booda yeroo laaltanii baatanitti hin irraanfattanii mee laayikii tuqaa danda'ame sheerii taasisa. Yoo fedhii keessan ta'e jechuudha dirqama osoo hin taane mirga keessaniini. Egaa obboleeyyan kiyya ammaan tana jechuudha karaa meeshaa walitti qaqqabee kun immoo achi jira achi deemaa jira. Akkasumallee meeshaan an deemuun kun dhadhallee qabaa wanta nyaata wanta dhugantu keessa jira jechuudha. Akka dhadhaa akka shiroo እና akkasii yeroo hojjedhu guutumaan guututti illee waniin waraabuu baadhe amma tokko tokko irraa waraabee jira. Isiniin jedha gaafatoota kiyya. Ijaareen fafannisaa yeroo rakkoon qabee ankaaliqa kiyyattan barrisaa. سلامة سندقنا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتوتا فجالتمتوتا أبوليني فبوليتي وانتي يوروني ساقليه يكنا جيتا قوتون كيسانو بقاساتي كان جيتا نيني سنين جد عيرو كان مشاواليتك أكابي كان برجلو ديما جرا أكيسو مالي بابا كي يبات ديما جرا جتودا توكو namatti dhiise tokko baadhee deemaa jira. Wallahi alhamdulillah itti gammada malee itti hin gaddu jara guddisuuf waanuma feetanuu yoo taatanii yoo dadhabdanillee yoo miidhamtanillee yoo dhukkubsattanillee itti gammadan asumaan waa'ee haadha kennallee baruu dandeenya jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyyaanii kana jedha isin immoo wantootanii hojjedhu hin laaltanii dhadhaan kuni dhadhaa kiiloo 2 jechuudha. Dhadhaa kiiloo 2 yeroo baayisaa jirutti jechuudha waraabee ibidda akka malee o'allee osoo hin taane o'aa jechuun akka malee barbada haala malee osoo hin taanetti suutan ibidda lashiidhaan baay'ifamee eegas immoo tiyyuu jechuudha obboleeyyan kiyya dhadhaa bareedaa isaa bahe jechuudha. Akkasii shaaraan kun ilaa haga jalatti galuutitti danfee eegas immoo eeganni jalatti galee irraa buuse anis hin barsiisuuf miti obboleeyyan kiyya. Namoonni haga kiyya beeytanillee kana caalaa beeytanillee kana gadi beeytanillee jiraachuutu mala jechuudha. Garuu ani waan hojii waan anaaf hojiidha. Yeroo baay'ee jechuudha obboleeyyan tiyya. Egaa yeroo baay'ee jedhadhiise sagalee addaan kutee dhadhaan kun immoo baqee qabbanaa jalatti illee galee qabbanaa'ee naqame illee haala kanaan isiniin jedha. Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko jechuudha wantoota isin waraabdaniitiin baqa maal godhanii kana mara waraaban wannumni inni fayyadu maa inni jedha. Tarii namoonni kunniin namoota faayidaa yuutuubiin baay'ee hin beeyne jechuudha. Yuutuubiin dalagaa mana keessa teettanii dalagattan takka viidiyoo bi'aansi namaa waliin geettan wallahi namaa waliin geettanii dalaga man namaan waliin isin hin geenneyyuu dalagaa yuutuubii tana natti fakkaatani garuu ilmi namaa waliin hanqatu. Akkasnatti fakkaataan jedha uffata aadaa asii qaba uffata haga 3 asii qaba isiniin soo obboleeyyan kiyya uffata dubartii 2 fi kaabbaa 2 fi kan dhiiraa tokko asii qaba isa fuudhee arabuma waliin hin dhufne jechuudha. Na akkasii isa fuudhee walitti qaqqabee funaanee bakka takkatti erguufanii isiniin jedha. Achumaaniin as keessallee wanti isin laallattan yoo jiraate qoriin tummaan natti bareeddame jidduma kana ofumaan ajajeellee gubbaa kana caalaa arrabbii kana keessi isii akka ajaa'ibaatitti bareeda jechuudha. Otooniin bakka banee bitaa qabee mirga qabee isinii waraabee laaltanii akkan gammade kanatti gammaddanii dasna jetti bakka meeqatti waraabee qoriidan. Dhuguma bakka maaliif akka ta'e hin beeku qoriin tun ta duraan yeroo ajaja argu maal gootaa jedheen tuni qoriin ta duraan iyyuu maal gootaa tana ajajja waan akkas jechuun ture wallaahi labiin. Garuu immoo amma akkatti isiin natti bareedde. Anillee qorii akkana qaba. Natti hin bareeddu tiyyatuun qoriin tiyya hin bareeddi jedhe tanarratti ilaalee akkasii obboleeyyan kiyya isin haasawa kiyya caqasaa uffata ka dhiirallee haa ta'u ka dubartillee haa ta'u aadaa kamiinuu jechuudha. Kalarii kamiinuu obboleeyyan kiyya bifa kamiinuu as keessa laallattanii ka as keessa hin jirrellee irra caalatti uffanni jechuudha obboleeyyan kiyya kan mul'atu muraasa jechuudha. Na yeroo isin ajajjan hundi amma osoo waan feetan as keessa ajajattanii hin dhabdan ka aadaa kamiituu hin dhabdan kama dhugaa. Na akkasii
bakka feetan ajajachuu dandeettaniin isiniin jedha. Biyya kamuu jiraadhaa isiniif dhufaa, biyya keessallee isiniif qaqqabaa, biyya keessattillee isiniin dhaqqabsiifnaa isiniin jedha. Innaa akkas obboleeyyan kiyya uffatoota kanneen duraan ani akka kiyyaatti jechuudha yeroo keessa deemee hin argin akkanatti hin jira jedhee hin yaadne, garuu maashaallah haa jiraatu obboleeyyan kiyya, kan qabne illee gaafa qabaate bitata. Akkas isiniin jecha walitti qaqqabee amma immoo ergufanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Qoriin tun illee ala deemti. Kaabban immoo lama jechuudha, tokko ka duraati uf tokko adiidhamee ooniin silkeetti qaqqabee argitan obboleeyyan kiyya. Waa qabdi naan jechu turani humaan qabdu jechuudha. Qoriin akkasumatti deemtee innaa akkasii uffata biraallee uffata kanatti dabalee ergaa jira. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Maashaallah rabbiin amrii maraayyuu haa laaffisu anaafillee isiniifillee isiniin jedha. Viidiyoo kaleessaa keessatti illee jechuudha. Mee akkaataa itti yuutuubii banatan nu himii naan jettan, ani bar obboleeyyan kiyya mee sagalee haga akiraatitti dhageeffadha dubbadhee jiralleedha jechuudha. Ana caalaa warroota beekamtii gugurdoo qaban, warroota isuma qofa hojjetan akka Abdul Aabbii namoonni birallee hin jiran, ka isaa booda fi isa dura barsiisanillee hin jiran jechuudha. Ani immoo yeroo baay'ee wanni Abdul Aabbiin maqaa isinitti dha'uuf ofii kiyyaa isarraa hin baradhe jechuudha. Akkaataa yuutuuba itti banatan ilaa haga moonitaayizii ta'ee maallaqa galchuutitti jechuudha. Yooma baqa rakkoon takkaayyuu uumame humatan jettanii yoo barreessatan ol isinii baha jechuudha. Akkasii haala saniin haala salphatti obboleeyyan kiyya banattanii sa'aatii guuttattanii sabiskiraayibii guuttattanii eegas obboleeyyan kiyya moonitaayizii taatanii gaafa hojii isinii eegale jechuudha. Kaffaltii isinii eegale isin fayyada. Wallaa isin fayyada. Birri isaa qofa osoo hin taane waa hedduun iyyuu isin fayyada obboleeyyan kiyya. Yoo aartan aaratti baattanii, yoo yaaddooftanii yaaddoo wallaa baqa itti dagartan jechuudha. Innaa akkasii obboleeyyan kiyya waan kamiyyuu isa qofaas osoo hin taane wantoota birallee wanni hojjetan baay'eedha. Mana asoo achi jirtan waan tokko yoo uummattan obboleeyyan kiyya rabbiin isinii laaffisa, rabbiilleen isinii haa laaffisu, keessa isinii haa jiraatu. Akka bareedaa kanatti hashagan obboleeyyan kiyya. Isin haasawaa kiyya dhageeffataa, hashigii kanallee ilaalaa. Aniyyuu ammaachi amma kanatti haala bareedan hin hashaga jedhee abdii qaba. Argitanii kaartooniin suni uffannii fi wantoonni ani fide waliin guunne akka haga isaatitti gaddeebuutti gaggabaabsanii jechuudha. Hedduu irra deddeebi'anii hin waraabne iyyuu malee darrabanii lazzagan jechuudha, hashagan. Innaa akkasiin isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya osoo biyya namaa kana jirtan waan tokko yoo hin dalaguu murteeffattan rabbillee isin gargaara. Silaafuu jechuudha. Bakka feenillee haa ta'ennu waama feenillee haa dalaynu jechuudha. Dalagaa malee jiraachuun hin ulfaata isuma dhugaa. Wanni dalaganillee murteessaa ta'u jechuudha. Akkasii rabbiin immoo hunda kenna obboleeyyan kiyya dalagaa laaftoota ammootiyyuu hafuurri itti nuciteetiin hin jenne dalagaa qabbanaata waan keerii irraa argannu nu haa taasisu. Uffattoonni daa'imallee akkanatti bareedan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. As keessaa laaltanii daa'iman keessanii ajajuu dandeettanii footoma jaraa ergitanii yoo jettan haala bareedan uffata isin barbaaddan isinii hojjetamaa isiniin jedha. Egaa kanatti aansee uffatas tahee meeshaalee jechuudha obboleeyyan kiyya. Meeshaalee as keessa illee ilaaltanii gara biraa jirullee ajajachuu dandeettanii isiniin jedha. Hedduu natti tolee jennaanii waraabee jechuudha. Saaniin qurxummii kuni duraan biyya alaa qofa keessatti argina. Distii hafuuraa, haafzaa, saanii farmuuzii shiroo jechuudha. Akkasumallee wantoonni babbareedan kuni tarii anumatu katamaa gugurdoo hin deemne isumatu hin jirre bicha hin beeku. Amma immoo maashaallah obboleeyyan kiyyaa wanni martoonni jiraan isiniin jedha. Yoo baasii mataate malee ka biyya keessatiin ka biyya alaatiin jira jechuudha. Biyya keenya keessallee ka bitatu barbaaddanillee ka ittiin immoo tuyyuu jechuudha. Baba kiyya jallis ka ittiin hojjechuu barbaaddanillee Annaa obboleeyyan kiyya sagalee daa'immanii yuutuubiin hin fedhu saniif hin addaan kute jechuudha. Ka ittiin dalaguu barbaaddanillee namoonni tokko tokko jechuudha. Meeshaalee uffatallee yoo achitti diqqoo birri rakasaan riyaala achiitiin rakasaan arge otoo finne asitti wajjannee jedha. Obboleeyyan kiyya achi as dhufurra kanuma as jiru bakkee jechuudha. Makka faafayaa bakkee raamsati yoo fuutanii san turre isinii caalaa isiniin jedha. Wantoonni achi fiddanii isin fayyadu akka laaptooppii akka silkii meeshaa elektiroonii yoo ta'e malee kunniin osoo asumatti bitamee asumatti ittiin hojjettanii dasna jedha isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Taan immoo isin ka irra caalu madaaltanii herreeydanii
waanuma hunda isaa addatti babaastanii yoo jettanii isinii sun irra caale sanillee gochuu ni dandeettan jechuudha. Wantoota hojjettan kaargoon erguu faa namoonni gariin akkas jedhan jechuudha achirra. Meeshaalee yoo ta'e akkasuma uffatallee yoo ta'e herreega isaa baastanii ka ittiin feetan ka ittiin galchitan ka ittiin fuutan. Na akkasitti yoo kanuma hundaayyuu irra kaffalatee jechuudha wanti isin hojjettan sun eegas immoo waan ofii dandahee tirfii hin qaba jedhamee yaadamu tayaate bareedaadha sanis taasisuu ni dandeettanii isiniin jedha. Irra caalatti immoo addaan baafadhaa wanti achitti widdii yookaasitti rakasa yookaasitti widdii ta'uu danda'a wanti achitti gatiin isaa rakasaa jechuudha. Inni akkasii obboleeyyan kiyya. Rabbi waan namaaf kenne namarraa fudhata of duraa qofaa